Amerikaan Israa'el deeggarsa ishee akkuma khaleessa yoo labsitu Iraan Filisxiiniin wardiyyaa taateetti fulbaana 27 bara 2026 waraanni Filisxiinii fi Israa'el gidduutti eegale har'aas itti fufee ooleera. Lakkoofsi namoota du'anii fi madaa'anii akkasumas kan ka'eef qabeenya isaanii irraa buqqaanis dabaleera. Gaazaa qofa namoonni 350 yoo du'an Israa'el baay'inni namoota du'anii 700 ga'uun himamee jira. Walwaraansa kana walumaa galatti hanga ammaatti namoonni 1000 ol du'an miidiyaaleen gabaasanii jiru. Gaazaatti bu'uuraaleen misooma barbadaa'aniiru. Gamoowwan daaraa ta'aniiru. Dhiyeessiin boba'aa dhaameera. Ana hunda bira darbee kallattiin gargaarsi namoomaa ittiin qaqqabulleen cufamuun ibsamee jira. Kun kanumaan utuu jiru Israa'el garee Hizbaahlaatiin waraanni irratti banameera jechuun Liibaanos irratti waraana eegalteetti. Waraanni kun kutaa biyyoota Liibaanos, Sooriyaa wal falmisiistuu naannoo Tabadoofitti akka ta'e ibsameera. Israa'eliifis Hizboolaan waraana kana keessa akka hin seenne akeekkachiisteetti. Iraan tarkaanfii fi qolannoo Filisxiin nan geeggara yoo jettu Ameerikaan immoo Israa'eliin cinaa dhaabbachuun deeggarsa meeshaalee waraanallee akka gootu beeksiseetti. Kun kanumaan utuu jiru Israa'el qilleensa Iraan duula Gaazaa irratti bante cimsitee itti fufuun lafaan illee Gaazaatti duuluuf qophii irra akka jirtu himamee jira. Gabaasni kan Aljazeeraa fi BBC'dhaati. Filistiin hanga bilisummaa isii gonfattutti isii waliin jirra ni deeggarra waan barbaachisu mara ni goona. Uummanni addunyaa lammiilee Filistiin miidhaman bira dhaabbachuun injifannoof isaan tumsuu qaba. Pireezidaantii Kooriyaa Kaabaa Kim Joong dabarsedha. Uummanni Filistiin akka of eeguu fi diina ofirraa ittisuu ni deeggarra kan jedhu Pireezidaantii Oraan Ibraahim Ra'iis. Akkasumas Kuwaat yeroo ammaa kana fakkaatteetti haala kanaan deeggarsa obbolootanii fi obbolootan keenya Gaazaatiif qabdu agarsiisaa jirti. Ammallee Rabbi diinii isaa jalatti walitti nu haa qabu jechaa jirti. Haa giddu galeessaatti nageenya mirkaneessuu kan danda'amu yoo bilisummaa Filistiin mirkanaa'e qofaadha kan jedhu Pireezidaantii Turkiyaadha Risiip Xayyib Erdogaan kan dabarsedha. Yeroo weerarratti eeggatiin godhamu amma dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti bakka bu'aan Filistiin Riyaad Mansoor weerara Gaazaa marsuu kan inni goolabamu ammadha jechuun lola waraana Hamaas gaggeessaa jiru jajjabeessanii jiru. Dabalataanis lola waraana Hamaas gaggeessaa jiru Israa'el fi hawaasni idil-addunyaa mormanii akeekkachiisaanis boodatti deebi'uun hin jiru. Filistiin eegumsa waraana Hamaas argachuun mirga qaba. Israa'el Filisxeenoota irratti humna waraanaa fayyadamuun mirga isaanii sarbaa jirti jechuun yaada isaanii addunyaaf qoodanii jiru. Weeraraa fi miidhaa Israa'el obbolootan keenya Filistiin irraan ga'aa jirtu cimsinee balaaleffannaa qabsoo Filisxeenoonni bilisummaaf godhaa jiran yaadaa fi gochaan ni deeggarra kan jedhu Sheekh Tamiim bin Hamad Al-Zaani. Gamoowwan dhedheeroon Ijiptii fi Iraaq akkasumas daandiileen gurguddoo Yaman haala kanaan deeggarsa Filisxiiniif qaban mul'isaa jiru. Hamaas Ameerikaan humna isii guutuudhaan Israa'eliin deeggaruu ni hin sodaachisu jechuudhaan garuu hooggantoonni Ameerikaa adeemsa kana booda waan isaan mudatu gatta'anii ittiin taluu qabu. Israa'eliin baraaruuf kan fuuldura keenya dhaabbatu kamiyyuu isii waliin gara boollaatti gadi ergina jechuun Hamaas ergaa dabarsanii Aljazeeraan gabaase.